ነገረኝ አምላኬ ነገረኝ አምላኬ ነገረኝ ሕልም አለኝ የሚፈታ ጌታዬ ያሳየኝ ጌታዬ ያሳየኝ ጌታዬ ያሳየኝ መቼም አይቀርም የኔ ነገር ሳይጨርስ አያርፍም እግዚአብሔር መቼም አይቀርም የኔ ነገር ሳይጨርስ አያርፍም እግዚአብሔር እገሰግሳለሁ ወዳየልኝ ክብር ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ዮርዳኖስ ቢሞላም አይቀርም መሻገር ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ዘልቄ ሄዳለሁ በምድሪቱ ጽፋት ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ መቼም አይቀርም የኔ ነገር ሳይጨርስ አያርፍም እግዚአብሔር መቼም አይቀርም የኔ ነገር ሳይጨርስ አያርፍም እግዚአብሔር ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ አልቆምም ሄዳለሁ ጌታ ብሏልና ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ አይሆንም አይልም ሆኖ ስለማየው ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ መቼም አይቀርም የኔ ነገር ሳይጨርስ አያርፍም እግዚአብሔር መቼም አይቀርም የኔ ነገር ሳይጨርስ አያርፍም እግዚአብሔር አምላኬ ሲጠራኝ ከዚያ መንደር ለትልቁም ነገር ለትልቁም ነገር ለትልቁም ነገር ኢየሱስ ሲያመጣኝ ከዚያ ሰፈር ለትልቁም ነገር ለትልቁም ነገር ለትልቁም ነገር በሚያልፈው በዚህ ዓለም ነገር ጨከን በልቤ አትሸበር በሚያልፈው በዚህ ዓለም ነገር ጨከን በልቤ አትሸበር ለምን ተበሳጨ ያ ጠላቴ አይቶ መቀባቴ አይቶ መቀባቴ አይቶ መቀባቴን ስለምን ተመኘው ጠላት ሞቴን አይቶ መቀባቴን አይቶ መቀባቴን አይቶ መቀባቴን ከዚህም የበለጠ ገና አለ አምላኬ እግዚአብሔር ያሰበልኝ ከዚህም የበለጠ ገና አለ አምላኬ እግዚአብሔር ያሰበልኝ
something to say, guys. Good taste is good taste. Amen. Bara-bara. Bara-bara. Questa che ti incasa fidenze, no? Video deh. Hah? Bisa ada kok. Makan sini. Bukan jeruk ya? Hah? Koka. Ayo, satu koka. Mereka pantai. Wah, nama Reva dah kan? Dia keras keron deh. Wis, mana itu tahu? Video. Garam mana? Coba kan. Kita berbangga di diri dendam. Ini juga dah itu angkat. Ara lagi. Acak orang malu. Orang kan. Facebook kira mereka itu. Mana ini kamu? Dari ini kau nama ya tu. Mana kan kita cari tu tak? Yaada keenya walitti qabachuuf jecha Waaqayyo nu gargaaree achitti galateeffachaa turre baay'een keessan barfattanii dhuftanii ergaas dhufne illee manni kun bareeduusaaf wanti nyaatamu namatti tolu caalaa keenya inni namatti tola furri Waaqayyo gatii jiruuf fuula keenya irraa dubbifamaa jira namni yaadaa wal dhabeen jiru kun nu gidduu jiraachuu hafuura Waaqayyo ragaadha yoo harka keessan irraa waan qabdan ta'e yoo walitti rukutuu dandeessu ta'e harka keessan isin dhukkuu ta'e takkaa Waaqayyo qophiin akka kana waan ta'in eegamneef yaadamee hin beennedha Waaqayyo nuun ta'etu gondoliin eebbisuu barbaade yaada iddoo keessaa iddoo jiradhamu hoteela keessaa hoteela jiradhamu ol ka'iinsaa garagara irraa namoota keessaa warra jiru jedhamu kan isin ajaa'ibummaa isin illee jalqaba isaa irratti harka walitti rukuttanii Wah, kita mo, dia tu makan ikan tu berasa jiran dia dapat. Nukun masalah nukun sa, warga boring dumak confidence gudda nukenna. Kita sudan nui bejelas siwa payung galate panne bod. Yuru wal baru gone se, gaf wal baru muar, si wal baru. Warga gudda kita apa, warga kan cara karne. Isini belajar apa? Baru berbahan namun terima tidak baru orang kita dan kita lebih kita ini di kita. Ini sebenarnya karena kalau kita akhirnya sama apa ini. Jadi teruskan kalau kok kami terakhir jadi yang salah kita membacakan ini baru nanti teruskan di Aratin nere to ani siner di fangkan ake padap
Waan hundaafuu maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Nu hundumaa haala kanaan kan walitti qabe otoo hin yaadin kan ijoollee abbaa tokko nu godhe maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Ani maqaan koo Raggaatu Qajeelaa Dhaabaa jedhama. Kan hin dhaladhe ganda godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda qotee bulaa Gontoo jedhama. Kan baradhe kutaa tokko hamma 12tti magaalaa Ambootti. Kan barachaa jiru Gondar kan ittiin eebbifame anesteesiyaa. Adaatu obboleetti keenya Raggaatu wanta baay'ee nu ibseeti. Yaa akkuma beekamu barri kun bara yeroo eebbaa booda wanta namni tokko tokko qophaa jiraachuu waan hin malleefi haala jiran taatee isaanii tolchuu hin dandeenye gaaffii. Haala isaati seenaa jettu nan galle. Gaaffiin kiyya karoora kee kanaaf muudamaadha. Isteejii maalirra jirta gara fuulduraatti waan fakkaata. Social demographic imparability. Ada lagi. Atau ini gaaffii tokko nam tokko bilaanna ishee laachisee gaaffii gaafachuu nama barbaada. Asirratti gaaffii maaltu si gaddisiise? Waan na gaddisiise jiraate akka isheen qabdu gatiin beekneef nama baay'ee piroopoozaalii barreessaa irratti. Piroopozaaliin yeroo itti fudhatamee qophaa'e kun diskwaalifaayi ta'uudhaan. Haa ta'uuti gaaffii tokko nama tokko waa'ee keedhaa. Namni gaaffii qabu hin jiru ta'e. Ishee sanyii xaartee ishee sanyii xaartee deessu ganaa oolchitti gati ta'e maqaa Okay, shin dapat tak? balik. Nama berarti kena cara. No, ande. Dapat tu. Nomerum dara. Kalau di sana. Ada yang sebeta. Dapat tu ke bawah. Kalau tinggi ni, kau jangan kau siap sampai kau mati. Nama kau experience tu ulenda. Hero tu bodi. Harap kami. Akan bisa call berat, akan bisa terkait.
akkamitti argatte gabaabame nama waaqayyooti moo miti akkamitti argatte adeemsa Askari badhaasa galataan jedhama. Wallagga lixaa ana laaloo sabii magaalaa Inaangoot tokkomma 8tti baradhe sagalee 12tti gimbii konkolaataa faayiskuulitti baradhe bara 2000 kaatee bara 2004tti mogoon darsan baradhe. Iddoo isidhaan sama saya umama itu. Abah kamu. Proposal ini juga ada kira tu. Proposal ini juga ada kira. Gede kau gamu cuci tengki apa? Boleh tu yomi kopsal gede. Macam tu kita. Ini suatu kode. Asyik ada perempuan. Aku Shani. Amma bara 2001tti ortodoksiin ture. 2002 fulbaanarraa kaasitti kana nama. Kasih wang kamu. Mereka letak garam di kana cara macam itu ni. Guftar ke tu semua. Kana berbagai. Ambilan kali kau di sini. Tanda bukti tahan kana ke semua kebajakinya dari orang satu reti jirani. Mereka ni berdua. Gooftaan isin eebbisu nama akka keessan nama isin fakkaatu lammii akkasii gidduu dhaabbatanii waa'ee ofii dubbachuun ulfina guddaadha. Ulfina irra darbee immoo ulfina irra darbee milkaa'insa uummata keenyaa bal'aa uummata Oromoo milkaa'insa kun. Rakkoon uummata keenyaa yeroo dheeraanni kanaan duraa uummata akkas barate beekaa kan ta'e tokko lamaanuu wal argee yeroo naasa'an turedha. Haqa garuu akkasittiin Gondor keessatti afaan kanaan afaan baay'ee namatti toluun waaqa hamma kana ga'u waaqeffataa akkasittiin walii keessan wal baruun laphee kooraa sanaati. Baay'ee itti aansee jecha hin qabu. Dhuguma sanitti murtaanaanii baga gammaddan baga milkooftan uummanni keenya har'as boris gara fuulduraatti lafa dhaqe hundumaatti waaqayyo akka isa mirkaneessu hin amanna waaqayyo kana hin godhaa amantii keenyaa godhaa jirati gara fuulduraatti hin godhu galanni dhaabata. Kanumaan yoon xumuru ani nagaa kan jedhama beekuun immoo ilaalan immoo Sagalia mengada mati ni kami tempat digin dia kawah tempat malam aku pula karena jadi sana si hawasan universiti Udara Universiti amat tinggi dalam kawasan dia Barakah Fresh. Anda beran maljib tani seberat. Kau tak dah. Tinggal deh. Department ko midwifery. Midwifery. Gosh. Sini. Apa ni jenung kan? Inka mata me botta che ne
gaaffii na gaafachuu dandeessu. Anak kenna isaaniif kenneera. Amma singilii immoo hin qabu jetteetta akkami sadarkaa kanarraa hamma geessutti tattaaffiin goone immoo argachuu Intattaafanneedha barbaanne moo akkasa moo piroosesii irra jirta moo piroosesii jirta moo komplikeetii inni gooti immoo maalidha karoora keessa fuulduraatti yoom qabaachuuf yaaddeedha amma yoo maaliif nu qabaanne hin barbaanne moo yeroo hin barbaadu ta'e yoo kana isa dura yaadne hamma barbaadan jedhama. Amile. Ay duraan dursee waaqayyo akkaataa kanatti waan hundumaa keessa dabarsee asin muduusaaf baay'ee guddisee waaqayyo galteessadha. Akkaataa kanaan waaqayyo jaalala nuuf laatee sagantaan akka kanaa kana dura warra eebbifamanii darban keessa mul'atu ture. MTT'n akkaataa kana walitti qabamu onurratti baasii kanarratti wanta haaraan jalqabeera. Isa kanaaf waaqayyo guddaa Gama dubbadde jechuun dhugan ka duramte asna dhaggeeffadhaa xuruutti akkana dhaggeeffatan gaarii ta'e እና ማለት achi booda dipaartimentiin koo anesteeziyaa baradhe akkuma obboleettiin koo kun asitti akkuma እና maal taate Mbeta. jeeqaa jiru kana hariiroon akkanaan hin sobneef yaa buna irratti hin sobanii hariiroo jechuun Así ada Sobun
Best normally. Yeah, only see assessment fakata garu. One samurtai ጓደኛ ምናምን ወዲያጅን ዝሩ ወይ ምትጋሩ ለምን ከዚ ወጃለ ያው ታጎመች እና አንነ እንዳለ አገሩ አይደል ነው ዋይታ እና ጋፍ ነው ዋንተ ብቻ ብዙ ኤክስፕላኔሽን ያስፈልጋል። ጎብተህ ታሪክ እንዴት jechuun koo riileeshipii gaafa jedhamu riileeshipii keessa jiraachuu jiraachuudha. Akkasii gaa'elaaf murteessuu dhiisuun yeroo biraadha. Amma riileeshipii keessa jirtamoo hin jirtuudha. Gabaabumatti. Yaa. Itti dabalatammoo namicha wajjiniin waa'ee riileeshinii keessan irratti keessanii dubbattanii asirtanii jirtu jechuudha. Nan jaallatetteessaa innis jaallachuusaa rakkoodha garuu isa irratti relationship keessa jirtaman jirtu murteessisan da'eeti inni immoo irratti haasoftaniitu moo ምናምን ኖርማሊ irratti haasofneer garuu waaqayyotu raawwata. Sagalee sabatti jira. Walitti illee namni adda baasu. Maaliiftuun barbaada? Fakkeenyaaf amma namni biraan otoo murteessee proposaalii gashee kuffisuu danda'a. Isaati proposaalii yaw galchuu yoo galchames kufuuf darbusa just ischandaal sanaa wajjin wal dhiisu Maara gaggeeffamu kuni saspeendaal kanaaf deemsaadha waan jaalala akka qaban deemsu waan ta'eef yoo akkasii isaa wajjinitti yoo murteessu ganaa murteessine akkasuma adeemsa bakka jiraa murtoome maara akkasuma yeroo qaba waan ta'eef namni waa'ee ishee beeku tokko baasii gaafachuu barbaada. Haa ta'u adeemina namoota baay'ee nu hafa. Namoota baay'eetu nu hafa akkuma nuti keessan beektan namni hunduma keenyarraa adda ta'e garuu hunduma keenya bakka kan bulu. Namni hunduma keenya jira. Gara saalinsatti dabarsa goleessa keenya maqaa gabiraatti alanii kan taa'u. Duraan dursee baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Akka kanaatti walitti qabamtanii tokkummaadhaan jaalalaan wajjin
deemtanii akka kanaatti iddoo kana argamuu keessanii baay'ee waaqayyoon guddaa gammadaa jechuudha. Jalqaba yeroo isin argee gammachuu guddaan natti dhagaa maaliif barreen gaddaa tureera hedduu waan akkasuma arginu. Achitti gudbaayinaan jedhanii hin galanii achi booda ijoollee keenya wajjin hin argine jechuudha. Innaa baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Kanatti aansee maqaan koo Natsaannat Milkiyaas Moosisaan jedhama. Natsaannat Milkiyaas Moosisaan jedhama. Kana dhufe Wallagga Lixaa Mandiirraa. Tokkomma 8 baradhee sagalee amma 12 achumaan baradhee jechuudha. Dipaartimentii tokko immoo deemsi. Developmental atau oh wanita Gapi nama kamu yo gapi kabatan karena gapi Gapi Jabat tuh Nimi gapin sih kamu umurnya bayi itu kok Natsaannat Nama kamu dah? Kamu kamu? Masalah nama awak tu ni. Kamu tak Ay, mesti aku mau kopi ni macam. Kadang 30 dulu dilakukan dah oleh sekali dia. Tapi gerak Kaya kapten yang menentukan Master na diri. Aman kapten Kerja Atas telepon. Kerja kerja ini saya kira Wah kayo di bawah. Kena jalan. Nama dua kata-kata rumah beli banyak hati tapi mari nami baik juga baik mau cuma dia ini digini sama kata-kata itu nak kedua kali kalau uang garis gampang dulu ini kalau kebal harga itu gambar dari ketika kita tak ujar kolektif usaha Isaan seni waan dubbatu namarratti waan baay'ee dubbachaa turanii maal warri isin gaafachaa turan keessuma gaafa qopheeffadhaa gara sa'aat aananii ta'an kanatti hin Hundumatus Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Uumamuu kooti kaasee yeroo baay'ee hin gammadu. Jireenya keessatti maaliif akka ta'e hin beeku uumamumaan. Gammachuun guddaa gammadee jedhee beeku keessaa har'aan arfafaa kooti.
ergan of beekee iskuulii galee booda badaa gammachuun natti dhagahamu. Dhaamsa hin qabadhe amma dubbatan booddee. Dhaamsi boodisiidha. Innaa garuma of barsiisuu tan ji'a baay'een keessan na beektu reetan yaada. Taamiraa Dalasaa Caalaan jedhama. Godina Shawaa Lixaatti dhaladhee aanaa Ginna Biratti jedhama. Mana barumsaa tokko amma 8ttis naannoo sunitti amma baradhe naannoo sun keessatti. Kutaa 9 kaasee amma 12tti magaalaa Ambootti kan baradhe. Itti fufee bara 1998 Hawaasa Yuunivarsiitii jooyin godhee digirii koo calqabaatti kan baradhe. Bara 2000 giraajuweet godhachi dipaartimentii kompiitar saayinsii ture. Achi giraajuweet godhee bara 2001 godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu mana qopheessa isaanii keessa supervaayizara siisteemaa wayii jedhee gara ji'a baatii 8 wayii dalageera. Isa booddee Harammaa Yuunivarsiitii jooyin godhee giraajuweet asistaan ta'ee waggaa 2 barsiiseera. Amma waggaa afuraffaa koo erga eebbifamee Yuunivarsiitii jooyin godhee digirii lammaffaa koo calqabee jira waggaa tokkoffaadha. Kana yuunivarsiitii koo Dipaartimentii. kompiitar saayinsii jedheera. Ammas kompiitar saayinsii barata. Dipaartimentiin kompiitar saayinsii jedhamu. Waa'ee hariirooyyuu qaba. Bara na qabadhee sana jiraachuu. Yeroo inni qaban nu keessaa namni tokko. Gaafiin koo kadhachumaan naaf akkatti dinqeessee akkatti dinqeessee haa ta'u isa ilaalchisanii gaaffii yoo qabaatan. Waan keessa yoo ta'u baay'ee waa'ee information dhaga'uurraa kaasee waan itti gaafachuu barbaadu jedhanii information ijoollee siree kanirraa ijoollee tokko irraa kan qabutti hawaasa yuunivarsiitii yeroo turtes tokkummaa garaagaraa keessatti hirmaachuu ijoollee keenya wajjin wajjin dhaabbachuu walitti qabu wantoota akkasii keessatti akka hirmaachaa turtedha kan itti dhaga'e akkasumas Haramaayaa yuunivarsiitii erga deemtee wantoota akkasii kan hojjechaa turte har'as dhuftee wajjin hin jirta akkami kun milkaa'insa kee keessatti maatiif dhuunseera iddoo itti hidhamte qabdaa'oo kana gochuu keetii gara fuulduraatti sattan wantoota akkasii kana itti fuftee gochuuf fedha qabdamu akkamiin yaadattanii qabda kanarratti. Nan fudhata gaaffii bira walitti qabdee. Qabattee turte. Gaaffii natti san amma deebiin nama dhumarratti deebisarratti ጓደኛ qaba jedheera እና warra kaaniif experience akka ta'u yoon qabatte akkamitti qabatte nama waaqayyoo immoo akka nama waaqayyootti jechuun adeemsatti wal bartee akka nama waaqayyoo tokkotti yoo ta'e wanta irraa barru qabaachuu dandeenya kana sun ibsite Antara turra egalu, antara turra egalu. Anggap kami tiyak itu. Qabachuu sorry. Ishee taatan. Enggak. Antara turran egala. Anan qabachuudhaaf murteesse ergan gaajoot godhe. Gaajoot godhee hojiiyyuu gara kas ja'a ergan hojjedhee booddeedhaan murteessee qabachuun qaba jedhee yaa hiriyoonni koo baay'een isaanii waan qabaniifi anis qabachuun qabadhee murteesse. Otoo murteessin jechuudha keessa kooti hiriyoonni nuti qoosawii qabaniifi gaafa murteessu garuu ulaagaa mataa koon qaban ture. Ulaagaan calqabaa nan dubbadha. Ulaagaa tokko amma sadiitti dubbachuu nan danda'a. Ulaagaan inni calqabaa kiristaaniitiidha yookaan immoo amala kiristaanummaa isa kanadha. Kanan ulaagaa koon inni calqabaa isatti aansee sabummaa yookaan immoo ofii koo Oromoota yoo waan uumameefi
Oromoo yoo taate jedhee murteesse sadii amma afuritti jira akkasumatti isaan kana laalee tanan baay'een barbaadaan ture soqaan ture keessumaa yeroo Finfinnee ture achi booddee han ija koo irra bu'e tokko kan argadhe juunerii koon barattu achuma hawaasa yuunivarsiitii baratte akka carraa hammoottis wal beekna ture juunerii koo turte amala kiristaanummaa sirriitti beeka baay'ee gooftaa jalatti baay'ee waaqessiti feelooshipii tokkottis waaqeffannarra sirriitti beekaa ture fageenya isa kana murteessuudhaaf immoo naannoo ji'a ja'a gaafachuudhaaf iyyuu ji'a ja'a amala isheen qoradhe qalqaba ergan qoradhee murteessee booddee namoota baay'ee tuttee maal jetti turte siisteeman ittiin gaafadhu murteessuutti ka'ee waa amala ishee irraachuudha waan tokko waan isheen jaalatti baree isaan booddee sababa suniin itti dhiyaachuuttan ka'ee ergan itti dhiyaadhee booddee nan gaafadhe gaaffii gaa'elaan biroodhaaf hin diddee irrattan kadhadha jette ergaa irratti kadhattee murteessitee booddee anis baay'ee irratti kadhadhee haaluma kiristaanni tokkoon inni jedhuun proceed goonee booddee ishiinis ishinaa jette isa booddee na murteessee ammas immoo rileeshipii keessa galuudhaaf jennee yeroo fudhanne nulachuu amala ishiinis amala koo baruudhaaf anis amala ishii baruudhaaf isaafis gara ji'a tokko ji'aatii ol kennine haala suniin deemnee booddee rileeshipii keessa hin ta'a ani jedhee murteessee ishiinis murteessite haala kanaan murteessine nuti lamaan jechuudha. Isa booddee immediately waldaa koon beekise waldaan keessatti guddadhe jechuudha. Waldaan koo erga beekanii booddee maatiin koos nan beekise. Ishiinis maatii ishiitti himtee maatiin koo akka aadaatti culturally maatiin koo maatii isaanii gaafatan jechuudha. Na amma hariiroo isaan gidduutti 8 ta'uun jedhamu tokko deemamaa jira jechuudha. Haaluma aadaatiin nan itti fufee jechuu kan ka'e. Kanarratti gaaffii biraa yoo qabaatan fedhii deebisuu hin danda'u yoo muuxannoo yookaan iskeenaatti barbaadan jechuudha. Kana nan yaaddadhu keessa. Tokko akka gorsaatti waa itti dabalati achi dheerachuun isaa gaarii miti murteessitan taanaan dafatanii wal fuuchuudha. Inni lammataa immoo gaaffii itti gaafadhu yoo midhagaa fuutu gaafa fuutu immoo tarii nama kana keessa nu waamtamoo nu waamtu kan Nagashin deemsiin kan daawwatu Nafi. Akkuma amansiise irratti kadhachaa turre naannoo jechuudha. Isheenis kadhachaa turte namoonni baay'ee yeroo baay'ee waa'ee kanaa irratti konfiyuus dhiyeessisaa namni inni tokko raajitu nutti dubbachuu qaba waaqayyo kan kee ta'ee nutti agarsiisuu qaba ምናምን jedhu na tokko immoo ati jaallattee itti taanaani bakka waaqayyo sumatti jaallatu sii kenna ምናምን jedhu እና kun yeroo baay'ee konfiyuus dhiyeessina godhudha ati akkamitti waaqayyo akka kan kee isheen taate akkamitti mirkaneessuu dandeessi Yo, achi dheeressuun waan naqeeti akka gosa kana fudhadha akka yoo koomiti jedhe garuu akka tokko namoonni baay'een hiriyoonni koo jaallatanii turan yeroo baay'ee dhimma deddeebi bifa kee arganii jaallatu yookaan boca kee arganii jaallatu yookaan waan biraa bishaan arganii jaallatu afaan keenyaan dubbate tapi kana mukannoo guddaa waan qabuu fi amala ishii critical beekuun qaban jedhee murteessa. Okay. Yaa waggaa tokko waliin ture. Baay'eetu isaa gaarii akka taane gatiin beekudha. Okay. Ekspiraansii muuxannoo yoo ta'u irraatiifi gaarii miti baay'ee yoo dheerataa oole agadaala baay'ee yoo ala ture waan ta'u beektu hin ta'u. Kanuma mana gareetu fakkeeti. Okay. Gaggabaabbatu. Inna haala suninan itti deemee pirinsipiliin koo immoo yoo ishiinis miis godhe nama biraa waaqayyo naaf kenna dhee waan ajaa'u kan because gaaffii kenna because opportunity waaqayyo kan nama bal'aadha waan ta'eef. Lammaffaa gaafa gara gaaffii daraartutti yoo dhufe raajitti miti raajitti amane yookaan immoo waaqayyo daariitti natti dubbata jedhee si yaanni maalan beeka kanaan dura Yaaqoob Raahel argee jaalate dha maqaan Inna nan jaalate jaalala sunis immoo dhuguman jaalate jechaan namoonni baay'een tarii gina jaalachuu danda'u yookaan qarshii jaalachuu danda'u sachaan isa kana filadhuun ture dhuguman jaaladhe jedheen irratti kan kadhachaa ture jaalalli koo immoo natti dabalaa wuli
amma turtii kadhachaa deemu baay'een jaalatan ture nan murkanee ofuma kooti jechuudha. Afurri qulqulluun ofuma koo anaaf ibse malee gara biraatiin natti dubbanne muuxannoo dhaabsisoo ta'e jechuudha ofuma koo murteesse. Gara gaaffii nagaashitti yoo dhufe dhugaadha. Yeroo baay'ee tokkummaa ijoollee keenya keessatti baay'ee hirmaata. Yeroo nan gargaaruutti baradhe lafa hojii hojjedhu naannoo gasadii keessatti baay'ee participate godha. Miidhamuu isa jettetti xiqqooshii bakka itti miidhame jira. Isaa garuu takka gadheen beeku. Miidhama guddaa itti miidhameedha. Ammas sirriitti sumuunis barbaada. Haa ta'uuti garuu guyyaa tokko gadheen beeku. Ammas kan fayyadee kana ta'a. Miidhama baay'ee guddaa. Keessumaa hawaasa yeroo keessatti taasifaman kan akkan ture erguma feeloshiippiin barattoota ni jiru erga dhaabbatee booddee yeroo Dr. Balaayin Sangeessaa turanii ijoolleen keenya akkuma keessatti wal hirree ture gaafa jedhu wantichi feeloshiippichi warri kan wallaggaati keessumayyuu wallagga lixaati malee nuti participate hin godhu ijoolleen shawaa ijoolleen aksi ijoolleen biraa bahanii turan rakkoo guddaatu uumame ture because ololuma warri kaan keessumaa kiristaanota biraa keessaa odeeffamuun beektu yaa faamiin baay'ee jira siyaasa adeemsisuu lammii isaanii waaqeffatu sanyummaa baay'isuu waaqa waaqeffatan jedhamee wanti odeeffamu jira sababii kanaan kan ka'e ijoollumti keenya naannoodhaan wal qoodeessuun turte isa keessa baay'ee diil godhee milkaa'ee ijoolleen keenya akka walitti dhuftu taasisee ture bara 1999 anaa fi obboleeyyan koo biraa jiru mucaan gidaamii tokko Saamu'eel Amaanu'eelaan jedhamu jira. Baay'ee sarratti aarsaa kaffallee yeroo keenyas kaffallee ijoollee baay'ee walitti finnee milkaa'een ture. Hararfaatti keessumaa ijoollee kiristaana turanii undergraduate baay'ee waaqeffataa turanii erga hojii qabatanii immoo bahan walitti qabnee iddoo tokkotti waaqeffachaa turre amma feeloshiippiin baay'ee guddatee dhaabbatee jira. Ijoolleen baratanii eebbifaman barsiisotas ta'anii gara biraa waajjira adda keessa hojjetan walitti qabamanii waaqeffachaa jiru. Asittis milkaa'eera. Asittis dhufnee kun obboleewwan koo Nagaashfaa Fiqiruu fa'aa argatee warreen baay'ee argatee wajjin waaqeffannaa wajjin haasofnaa ijoollee keenya kun feeloshiippii MTP qeenan dubbisaa isaa wajjin waan waaqeffadhaa. Keessumayyuu tokkummaan keessatti gammade keessaa kan akka MTP Gondor natti tolee itti eebbifamee jiru. Dhugaadha immoo waaqayyo guddaa taasisu baay'ee kan jaaladhaan jedha. Maritiin baradhaa kamramu hiriyaa qabdan qabduun qabu. Kanan dhaladhee Hayrattidha. Kanan baradhee Asoosattidha. Baay'ee namatti tola. Amma waan tokko taasisneetu gara dhaamsa walii qabnu daqiiqaa hirannee dhaamsa gaggabaabduu ishee walii dhaamnee deemna. Warri heerumtanii fuutanittan harka baasa. Heerumtanii warri fuutanittan. Kiro warri kanneen harka baasa. Warri kanneen harka baasa. Harka laman danda'u. Ejibbaat. Ini kita kasih wal bareeru kita deemnee yeroo keenya qophii keenya keessaa yoo xiqqaate hojii tokko tokko walii darbachuu qabna isa dura garuu warri hiriyaa qabdan yookiin warri fuutanii heerumtanittan dhaamsa qabdan isiniif jalqaba laanna mee dhimma gaa'elaa ilaalchisee yookiin akkamitti akka gara gaa'elaatti dhufan walitti keenya irra jalqabnaa gabaabsee waan nuufaa dhaamne walitti keenya dabarsee. Waa'ee gaa'elaa gaafa yaadnu gaa'ela waaqa jechuudha.
wanti guddaan immoo warri dhabdani hin argatu shakin jedhina shakana amanaa fedhe garuu amma wanti isinitti akka dhaamsaatti utuun barbaadeen wanti argatamu hin jiru. Faala wanni jechu barbaadu isin gaafata jechuudha. Barbaaduuf immoo isa amma buleessi keenya achi jedhee akka qoratamtanis beekaa. Namichi isin gaafattanuu akka isin qoratu booda keessan jechuudha. Booda keessan gaafa qoratu maal qorataa kan jedhu warri dhiiraayi ani abbaa manaa ta'uu nan danda'aa kan jedhu duwwaa of madaaltu dura. Ani abbaa manaa ta'uu nan danda'aayi ofuma keessan madaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan manaa isaatiin akkatti galgala bakkeen dura hin turu hin turu. Utuun kun hin dura abbaa manaa ta'uu keessan of madaaltu gaafan jedhu yeroodhaan galuu shaakatu jechuudha. Amma tun fuudhee isaatii meeqatti hin gala kan jedhu shaakanuudhaaf. Ofii keessanii baalu gootu jechuudha. Warri shamarraniis amma utuunii eerumeen haadha manaa ta'uu nan danda'aayi. Haati manaa akkam amala haati manaa agarsiisan jechuudha. Yeroo nama dubbisan, yeroo nama taasan, yeroo namni waan baay'ee of keessaa qaba. Waan kana hunda guutuu dhiironni isuma kana ilaalu. Warri dhiiraa amma kun kana fuudhee maal jedhu lafee sonaa ta'e wayii. Akkasuma warri fuutan na gargaara. Manaaf hin taati, gabiyyuu goon hin taati fayyadu. Oomana qilleensi hin taati. Kanaaf wanti guddaanii nama madaaluu qofa osoo hin ta'in haadha manaa bareedduu argachuu qaba jechuurraa ani abbaa manaa bareedaa ta'uu nan danda'a kan jedhu of madaaluu qaba namni. Isa booda akkas ta'ee erga argame booda namni tokko waaqayyo hin qopheessaadha kanan jedhu. Deebi'ee waa'ee yeroo dheeressuu, yeroo wal baruu, yeroo akkasii wanta akkasii jedhamu kuni hiriyyoo tokko irraa ka'ee waan hin beeku. Yeroo dheeressuun baay'ee gaarii natti hin fakkaatu. Baay'ee walirraa faffageessuun jechuudha. Jalqabanii turuun wanta akkasii kun rakkoo guddaa qaba keessaa bara kana keessa. Maaliif haalli amala namaati adda adda. Eegga si bira dhuftee booda amala kee shaakalchiifachuu danda'uudha qabdaadha. Maaliif eeguma wal fuudhan iyyuu salphaatti amala waliin baramu. Akka fagootti ilaaltan qofaa miti jechuudha. Manaan ga'anii iyyuu maal jedhama kitaaba tokkorraa yeroo dubbisu abbaan manaa fi haati manaa amala wal fakkaatu qabaachuudhaaf waggaa meeqatti fudhatedha? Waggaa 24tti fudhataa jedha. Ini galeera. Waggaa 24 booddee utuu inni akka hin rafnaan jedhanii akka yeroo rafitti gaafa hin geessu yaaduma. Utuu barcuma kanaa jiruudhaan kan akka godhaa sun jedhin haatee ofumaa fuute. Ijaayyoon akka jedhamte waan itti taasisa jedhu hin beekte. Umri kanarra akka dhalmee keenya ilaaluu dandeenya. Abbaayeen keenya farmeen keenya amma shaakalannaa agarsiisan. Maaliif kun umurii keessa kan itti dhufan? Deebi'ee wanti ilaallachuu qabdanuu waa'ee sabummaa irratti isinitti himaa rakkoo qaba. Rakkoo guddaa qaba. Yoo itti amantan irraa kan hafe sabummaa ilaaluun gaariidha. Nama fuudhuu nama itti heerumu jechuudha. Maaliif sabummaa keessan itti amanuu qaban. Yoo xiqqaate kiristaanummaa keessan biratti lammii keessan saba keessan nama tuffatu utuu akkam jaallattanii utuu itti galuu baattanii gaariidha. Maaliif afaan keessan akkam barre lammummaa keessan akkan hin barre booda keessatti rakkoo gatii qabuuf waan akkasiirraa akka of eeggattanuudha. Wanti guddaan garuu waaqayyoo gaa'ela akkuma uume isiniifis akka qopheessu akka amantanuudha. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u galatoomaan isiniin jedha. Baay'ee namatti tola. Yookiin fayyadamu fayyadamu kan godhaa Boleh keenya asnaan illee dhaamsa qabaatte wanta gabaabaa irraa dhageenya kana booda warra dhaamsa qaban mana sadii arbii fudhannee gabaabsineetu baay'ee galatoomaadha. Duraan waaqayyoon galateeffachuu barbaada. Maaliifin akka kana ta'e ani yaadne gonkumaa surma sagantaa kanarratti hirmaachuufi abdii kutadheen ture weelli goonnaa irra darbee ture kan yeroo ishiitti. Kanaaf immoo baay'een gammadee har'a lammaffaa dhalatti kootti baay'een gammada waaqayyoonis nan galateeffadha. Ittaansee akkuma inni jedhe inni baay'ee dubbateera waa baay'ee gaa'ela jechuun isuma afaan irratti taphanni ilaalu kanaan gaa'ela jechuun waan baay'ee of keessaa qaba.
Kanaaf Waaqayyos duraan dursee maa'inni gaa'ela eebbifamaa akka ta'u Waaqayyoon dubbateera. Kanaaf gaa'ela eebbifamaa kana argachuuf immoo nuyi duraan dursinee maa'inni of qopheessuu qabna. Akkamitti of qopheessina kan jennu duraan dursinee eenyutu abbaa manaa koo ta'a eenyutu immoo haadha manaa koo ta'a jennee of murteessuu qabna nuti. Irrattis kadhachuu qabna Waaqayyoonis gaafachuu qabna. Irratti yoo kadhannu hin jennu immoo Waaqayyo daayirekshinatti dubbataa osoo hin ta'in dhuguma jaaladhee wajjin fufuu nan danda'a inni immoo na bulchuu danda'a kan jedhu kana of keessan gaafii of gaafachuu qabdu eenyu kan jedhu mataa keessan of gaafachuu qabdu jechuudha. Kanaaf gaa'ela waan salphaatti hin ilaalinaa warri hin qabanne ammas Waaqayyoon sirritti dura Waaqayyo keessan buufadhaatii Waaqayyoon duuba deemaatii. Ofii keessanii baay'ee yeroo ammaa baay'ee kan nama gaddisiisu dubarootas ta'ee shamarran bifa ilaalanii yookiin waan tokkoon gooyoomanii dhiira faana galu yookiin immoo dhiirris dubartoota fudhatanii galu. Garuu almost guyyaa 20 yoo wajjin bulanii deemi jedhaanii hin deema kan biraa barbaadu deema. Kanammoo Waaqayyo baay'isee nuyi maqaa isaatiin waamamneerra kanaaf jalaa nu haa baraaru jecha of eeggachuu qabnan jedha dhaamsifoo kana galatuma ani amma jijjiirama yookiin gaafa jilaan nama waan ta'uu danda'a. Haalli sistemii poolisiin yookiin haalli gaafa tokko haalli maallaqni sistemii isaa infraastiraakcharii waan adda jiraachuu danda'a. Innaa jijjiirama yoo jennu yeroo hundumaa ofirraa kaa'aa yoo ta'an jechuudha. Jijjiirama hundumaa waan tokko waan hin mul'atu seektarii jijjiirama guddaa ta'uu danda'a. Namni tokko jijjiirama guddaa ta'uu danda'a. Individuaalii immoo an jijjiirama fidee ka'ee taanaan individuulis akkasuma jijjiirama fidee ka'ee taanaan hundumtu jijjiirama fidee jedha jijjiiramni hundumaa guutuu danda'a jechuudha. Innaa waa'ee jijjiiramaa kanaa hundi keenya asii akka baay'eetiin diinamus baay'ee ture namoota ilaallee haala jiru ilaallee maal ilaallee wanti hojjechuu qabnu tokko wal duubatti deebi'uu qabnu wanti hojjechuu qabnu tokkoffaa wanta Waaqayyoon gammachiisu Waaqayyoon tajaajilu jechuun akkasumatti lallabaan akkasii jechuudha. Even profeshinii qabnu diinna Waaqayyoon tajaajiluu dandeenya bakka hojii keessatti jechuudha. Innaa achi deemnee tokkoffaa wanta Waaqayyoon gammachiisu hojjechuu qabna lammaffaa saayikoolojikaalii wanta saatisfaayidii taanee jiraachuu dandeenyu itti darbuu dandeenyu hojjechuu qabna. Inni sadaffaan immoo waa'ee jijjiirama fiduudhaaf gahee guddaan qaba jennee of amansiisnee jijjiirama keessatti involvii ta'uu qabnan jedha. Allaa kanumaa yaada gabaabaatti nuuf barbaadu eebbifama. Sila gaafa bulchuu dhaamsa qabamuun dubbatamoo yeroo naa kennama jennaan dhaamsaaf dhumarra yeroo gabaabaa ilaalna jedhuu dhageessanitti ta'e wanti garaa isaatti hafee yoo jiraate polis keenya taamiraatti gabaabsee waa jedheetu galateeffannee deemna. Baay'ee namatti tolu. Indoo ani amma taa'ina yaadde guyyaa wayii dabaladhaa na eeggisiise waan akkasii walii qooduudhaaf dhugaadha. Na meeshaatti sin dabarse. Dura na of galchaatti jedha nan baay'ee siyaasa dinka'ee garuu waan dubbachuu qabuuf. Waan malaman qabu waan malaman dubbisaa tokko hunduma keessan warra hin duras baga gammadanii inni amma dhabeeyyu kana baga gammadanii baga Waaqayyo kan itti fufee yeroo eebbifamu wanni keessatti gaafa eebbifamu adaraas keessatti Profeesar Zinaabuu waan tokko ni yaadadha. Maalum jedhee amma baay'een keessa waggaa 5 barataniitu baay'een keessa waggaa 6 barataniitu baay'een keessa waggaa 4 baay'een keessa waggaa 3 keessa turtaniitu barumsa barana jecha malee hin barannee alkooma gaafa dubbatu jedheeti maal jedhee amma calqabbiirra jirtu gara barumsaatti bahuudhaaf amma yeroo keessan transition time irra jirtu. Transition time jechuun addunyaa barumsaa keessaa gara addunyaa biraatti darbuu jechuudha. Kanaaf kana booddeedha barumsa dhugaa kan baratanii kana booddeedha barumsa nama si godhan baratanii jedhee akkuma inni jedhe seeraan giraajii godhee waggaa 3 tureera isa waggaa 3 yuunivarsiitii tureera isa waggaa 3 ala ture irra barate ofii jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaada warri digrii lammaffaa keessatti eebbifamtanii warri digrii tokkoffaa eebbifamtanii barumsi ammayyuu isa akka namni salii baratanii sun caala ammayyuu sinaafaa addunyaarraa waan baay'ee bakka waan ta'eef qopheessaa sammuu keessa qopheessan jedha. Kanan qaba. Itti aansee warri hojiirraallee dhuftanii lammata barsiisan beektu warri kaan garuu akka addunyaa barumsaan addunyaa hojii
addunyaa hojii keessatti dhugumaa baay'ee keessan paasentii 100 kanneen Oromiyaa keessatti hojjetu keessan namtan saba qomoo keessan baay'ee saba aadaa qabdar saba afaan qofa tokkoon wajjin hojjetu haa ta'utti garuu miidhama baay'ee isinirra gaha dhiibbaa baay'ee isinirra gahuu danda'a cunqursaa baay'ee isinirra gahuu danda'a eenyu sababa mataa keessatti maaliif sababiin isaa namni akkuma dura jedhe qophiidhaadha yeroo ta'u kiristaanummaatu iyyuu ta'ee isa dhugaan galee warra nuti jedhaniyyuu jaalala dhugaa of keessaan qaban kanaaf isiniif maal jechuun barbaadaa dhaamsinan isinii qabu hadaraa keessan bakka deemtanii hojjetan hundumatti obsaan jaalalaan warra isin cunqursan tajaajilaa isin jedha baay'een isaanii utuma iyyuu isin cunqursanii keessa isaaniitti isin eegu baay'een isaanii beekumsa dhabanii isin eegu baay'een isaanii afaan bananii isin dhaggeeffachaa jiru isin eega harka bal'isanii isin eegaa jiru sababii kanaaf namni qabu abdiin keenya inni guddaan akka humna namaatti siniif sin qofa kanaafiyyuu waraannamu isinirraa ga'u cabuun isinirraa ga'u hadaraa keessan ummata keenya rool moodelii guddaa ta'a amma barbaadan yoo simiidhaan jaalalaan qabadhaa obsaan qabadhaa keessumaa warri kiristoos duuka bu'u kana gochuu qabu kana yoo akkas ta'uu baate tokkummaan inni odeessinu kun hundi isaanii addaan badaa fi addaan babal'achaa deema yoo si obsaan mootan jaalalli kan hin mooyin jiru jaalalli hamma dhumaatti akkuma jiraatu jaalalli waan dhumaas qabu kiristoosis hamma dhumaatti jaalalaan hin mooyin hamma dhumaatti jaalalaanis nu duuka bu'u sabii kanaaf fakkeenya kiristoos qabadhaa fi isinmoo saba keenyatti bahaa gaafa isinumarraa hojiidhuma keessaniyyuu wangeela ni lallabdu hojiidhuma keessaniyyuu namaaf dhugaa baatu hojiidhuma keessaniyyuu fakkeenya kiristoos taatanii mul'atu sababii kanaafiyyuu hadara kan isin jedhu uummata keenya qabadhaa kunuunsaa yoo miidhamtaniyyuu tajaajilaa itti dhiyaadhaa jaaladhaa hamma barbaadan yoo isin jaaladhaa jaalala keessatti jira waaqayyo isin haa eebbisu umarratti har'a feesbuukii tokko Oromoo Kiristaanitii Gaadiin Feelooship jedhee kees godhee gondor jedhee goonee akkasumas kan jedhee Oromoo Kiristaanitii Gaadiin Feelooship hundi keessan amma giraajii waan gootanii fi asitti nama baay'ee addeen goonee obboleessa Qoturasaa Taarikuu Araarsoo fi Biqilaan Bishaan kees godhee adireesii isaanii gargaara biraan qabanii akka administreetivitti ana qofa yeroo baay'ee biraa nama yeroo bal'ataa deemu nama 3-4 jedhee administreetivi privileejii na kennaa addi gochuu sabii dandeessanis addi godha posti godha tokkummaa keenya hin cimsina gondor qofaan osoo hin ta'in akka biyyattii kanatti cimsinee waan guddaa hojjechuu dandeenya poteenshaalii nu keessa jira biyya kana kan jijjiiruu danda'u kun eenyu biyya kana hojjechiisu tokko waan tokko yaada akka kiristaanummaatti maalii gaafa waaqayyo nuuf lafa Oromiyaa kana nuuf kenne laata sababa meeqatu hundaan keessa beektu saba 27 hundaan maalii sabni kun hundi nu gaafate nuunoo maaliif isaan gidduutti nu uume waan of gaafachuu haa dandeenyu of qofaaf iyyuu ta'an warra kaaniif iyyuu maaliif achitti uumame Israa'el Filisxeemota paartinarii 75 ta'anii bu'uura yeroo baay'ee yookaan immoo doomineet gootee jiran haa ta'uti garuu nuti gaaffiin isinitti haa ta'u isin beektotaadha baay'ee bilchaatoodha maachoo warra ta'anii baay'ee warra kabajuu baay'ee warra salaatu kana gaaffii isinitti haa ta'u gara feesbuuk giruupii sunitis aadde irra nu deemsise gooftaa waaqalatu mataa ishee abbanne gondariin gadi ilaalla eessadha mataan ishee kuna mataa ishee irra yaabbatee jirra hunda ishee waliin geenye ilaalaa jirra almost xumurameera jechuudha ijoolleen waaqayyo guyyaa galataa qabatanii akkasitti geesse baay'ee kan namatti toludha guyyaa gammachuu guyyaa baay'ee namatti toludha isaan wajjiniin gammachuu qabnu baay'ee nutti tole siiqaa tolu amma dabalee galatooma Akkame maasitti fakkaata sagantaan irraa. Waaqayyo isin gargaaree kana isin ga'ee galata argachuu jecha
immoo baga gammaddan isinii. Keessanii baay'ee namatti toleera. Sagantaan kun akkam eeddeen Oromoo eeddeen gadi? Waan ani eegee waliin baay'ee namatti tola. Dura duratti aadaa gabbachuu qabu. Baay'ee namatti tola. Carraa gaarii siif haa ta'u jenna. Carraa gaarii. Bareeda. Baay'ee waan namatti tolu. Baay'ee namatti tola. Bosarbeessa. Maayini mangaagaa kee keessa. Narraa deemu jira. Shampoo. Bareeda. Siniifaatu. Asin kota dia. Karena kemana ni Dima kemana? Oh, semua berbeda teman. Mana kamu cerita? Harga mari. Kau tahu orang Gursan itu? Kau tahu orang Gursan? Inna tu Gursan jadi tuan. Malik kan anu gudu kan? Enggak di sini udah jarang. Mana? Aku ada balang ada sana. Bumut. Racaan jira. Kan Baay'ee nyaanni sama. kasi. Mazoi nani kumbai nama sana? Argamu. Buka toko dua sini jala bareng. Ike jibo. Kamu siapa ya? Betul tikot. Tikot juga. Batang tikon tu jangan bersit. Tikot. Tikot. Baik tikot. Kau tu pandai. Ay, yung gusto Ben pa. Yung gusto siya. Ha? Yung gusto siya. Laban na. Asir rambut itu dapat. Asir kamu. Kau yang kita kita. Lalang nyanyi sah. Bayi ni siapa? Live. Tiket. Tekuk mana tu? Tekuk. Animal planet. Maal betul mangga mati deh gua. Angka kiti. Nanti kesan benar. Tumnya tak. Nyata. Lensanya juga. Jar gur. Ayo kinam tu kau tahu lensa. Itu kau tahu. Angka. Asin dia betul. Negara kita masuk. Dah lebih tidak. Oh, terpas jenis. Udah sih nanti mana? Kena kayaknya buat apa? Banyak yang ada. Parida. Kita tu pun nak. Waduh, Busy dah.
Apa awal kata? Mal naga singgidu. Sebenarnya mana? Sayudah hanya tu deh. Udah saya jadi. Densa nomor mat nyata juga udah saya. Udah. Baik. Ara tu udah cari. Yang betul macam itu. Aida tinggi beli ni nak beli macam. Kadang dia bilang kudu tu nak baju. Apa awal impression? Belum mana jalan. Ay kayaknya bela ni benda mesti. Yeronu si apa awal kayaknya danger tu. Jalan jalan. Bayar pun tahu ya. Tunggu yang tunggu nam. Dalam ulang bisa benda. Ya? Betul. Ayo tu eka motor. Uy, unhaul kuchao le. Hamaरे तो Warrifa go wale nguri. Arabana tahu. Darat pun indah me panggil. Tahu pun darat pun me hantar. Baka. Terus bahan dari. Inde. Tare malu jiruf tes. Mandarin tu. Buat macam mana dia dia. Kau cari wasi lagi. Buat macam Oh dari. Mana? Jalan tadi. Arek yang Kepaan saya ni. Kekeru. Nanti dia tak terlihat. Betul juga. Mali wal kafattu isa mosamiti lakkisano ana isuma duriti Yesus kotu dhufe seenaa koo haaresse kanaaf jireenyi koo isin wallaalchise maalii wal kaafattu isa moosamiti lakkisano ana isuma duriti Yesus kotu dhufe seenaa koo haaresse kanaaf jireenyi koo isin wallaalchise Mo'icha koo sirba kadda koo gammachuu naaf kenne mo'icha baneeta koo lachuu kanaaf ani ililcha guddaa natti tole afaan diinota koo waaqayyo cuqqaalee inni na gargaare waa'ee kootiif falmuu dabalee haa galateeffamu. Mali wal kaafattu isa moosamiti lakkisano ana isuma duriti
Yesus kootu dhufe seenaa koo haaresse kanaaf jireenyi koo isin wallaalchise. Kumaatama keessa na argee mabbaan koo na wajjiniin galee ol seenee mana koo golga cubbuu kooti anarraa tarsaasee maqaa rakkasii gooftaan na mukkaasee anoo nanu taala fuula isaa naanna'ee ulee dhaabbata koo Yesuus tu naaf ta'ee.